Gurbattii luuxxuu viidiyoo kanarra argitan Kaalidoo Shirkaa jedhamti. Lubbu biizaa yuutu sinii muraam amma jarri kun maal jabeetti Oromoo ufneeti micaajjeefnaa jaan micaajjeefna ufneetii jaan habiibi milishaa Itoophiyaa seete kan dhukaasitti banee sijjeessee ta'u sun tasaa yoo himamtee duute reeffi keenya tallaajaa gala habiibi imaaraatti tallaajaa keessa galla ishii reeffi keenya tallaajaa gala handaaqodhaa hooqallee warranne gogaa irraa baafnee firiizii kaan habiibi firiizii keessa gala waxiin teenya alan bultu akka Itoophiyaatti firiizii keessa galti. Waxanii warran jechuun nama jeesuuf amma tikkeetti viizaa murattee dhuftaa jechuudha. Ilma kaayilooti ilma eenyuti jettee baga fuudhee habiibi micoota san micaadhaan maal godhattarree micoota san kan barbaada dhaqee heerumte habiibi biyya namaa kana keessatti immoo diggifaata nama barbaachisa irsa tokko isin lama sadii nama barbaachisa biyya namaa keessatti baga heerumte jedhani isin birrii malee silaa akka isin heerumte gammadduun barbaaddan. Amma gaashin already heerumteetti harkaan lafa qabadhuuti marga hammadhuuti Itoophiyaa keessa jirtaati yoo fincooftus faxee Dubaay mabruuk jedhi naqaasii yaamiti habiibti imaaraatii dhufta nama jeesudha asitti habiibi nama jeesuu isiti titiisa bal'aa namarraa hin kaaftu footoo namaatu maxxansitu si galee Itoophiyaa seeta achuma keessatti baartusaan koottu gaasii kormaa koottu jeesi amma koottu si laalla. Baga heerumta micaayoo baratu daabboosii damma shukkaara godhe sadii heerumta yaa micaayoo afurillee heerumtu maari naaftani baga heerumta baga heerumta jaan gara kiyaan nikaa qabdi nikaan kan abbaa bira jiruuti nikaan kan abbaa nama gargaareetti nikaan kan abbaa nama deeggareetti habiibi nikaan kan abbaa nama rakkina nama baasetti nikaa mormatti siya hidhanii siya gatanii. Ini sama sin isa deeggaruu keessan baga heerumte lubbuu mabruuk siin jeeyaan baga heerumte. Namni tokko erga si jaallate dur kan nuti beennu namni tokko dubartii tokko irraa wanti inni barbaadu isiidhuma qofa. Amma garuu maallaqa natti erguu didde maallaqa kee maatiitti ergita maatii kee akkas gochisiifta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtan naguma baga nagaa taatanii viidiyoo kana sheerii fi koppiliinkii gochuudhaan dhaggeeffachuu eegalaa akkasumas waa irraa barattu jedheetiin yaada. Obboleettiin keenya tokko waan naan jettee adaraan waaraan ammaaf Saudiin jira hiriyyaan baay'ee jaalladhu Itoophiyaa jira ani ergan dhufee reef ji'a 10 gaha nama kana maatiin koos beeku maatiin isaas beeku amma garuu waa rakkadhee akka waanaan jettu barbaade namni kun birrii hojjettu narratti ergitu malee jedha ani immoo maatii koo biraa waan dhufeef amma ni kaana godhattutti malee sitti hin erguu jedheen sana booda torbeetti naa dawwala sanuu nagaanatti hin dubbatu maal godhuu maatii koo maatiin isaa naa dawwaluu jette itti aansitee adaraa nama kana baay'een jaalladha waan godhu wallaalee adaraa inni jalqabaa daqiiqaaf onlaayinii irraa yoon bade kallattiin naa dawwala amma garuu yoon dawwale hin kaasu sababa nama kana namoota lamaa ol maatii koo bira deemnaan dideeraa jetti amma maatii koo maal naan jedhu yaada keen barbaada jetti yaa jara keenya yeroo baay'ee isinitti meera'an jalqaba nama tokkotti dhiyaachuun dura nama tokko madaala namni kun maal narraa barbaada namni kun maaliif na jaallate namummaa kootiif na jaallate moo maaliif natti siqe namni kun waan jedhu ofirraa bara yoo kana bartanii nama tokko adda baafachuu dandeessan akkanumatti kaataniituma jaalala keessa buutanii kaatanii jaalala dhiira tokkootiin qabamtanii namni kun waan ittiin adeemuuf hin beektan amma nama kana biyyatti waa baay'ee wajjin dabarsuu dandeetti obboleettiin keenya kun garuu namni tokko erga si jaallate dur kan nuti beennu namni tokko dubartii tokko irraa wanti inni barbaadu isiidhuma qofa amma garuu maallaqa natti erguu didde maallaqa kee maatiitti ergita maatii kee akkas gochisiifta maarree goota maa haaza maallaqaaf jaalala maaltu walitti fide maallanni maallaqa jaalalli jaalala ati maallaqaaf jaallatte moo nameenyummaa siitiif jaallatte mucaa kana erga moo maallaqa sittiin ergine wajjiniin hin haasofti obboleettii keenya dubbiin ifa galaadha
namni tokko erga ati maallaqa itti erguu dinnaan siin haasa'uu dide jaalalli isaas osoo hin taane maallaqa ati dalagduudha. Gaafa ati biyya jirtus tarii fedhii lubbuuti si jaallachuu danda'a. Waan isin achitti wajjin dabarsitan isiniif rabbii keessan malee nuti hin beeknu, waan akka kiyyatti hin beeku. Ati garuu hin beekta waan wajjin dabarsitan. Achittis tarii faayidaa wayitiif yookaan fedhii lubbuutiif si wajjin turuu danda'a. Ergati immoo biyya namaa kana dhuftee maallaqa dalagdu narratti ergi malee maatii keerratti akkam ergite dheesitti dallanuunsaa namni kun walumaa galatti faayidaaf si barbaadaara. Yerooti biyya jirtu faayidaa fedhiiti. Ergati biyyaa baate immoo faayidaa maallaqaati. Kana wal bira qabiitii hubadhu obboleettii keenya. Jaalala jettee sammuu kee hiraarsaan oolin. Ati hin jaallattaa, inni wanti inni jaallataaru waa biraati. Inni kan jaallataaru si osoo hin taane waan ati qabdu jaallataara. Ati immoo isa jaallataatti waliin arganne sillachuuyyuu. Inni amma maallaqa keetti jira, ati immoo jaallataatti jirta. Kanaafi gaafa ati maallaqatti erguu diddu inni siin oodee siin haasa'uu didee nagaa sitti dubbachuu didee sitti dalgisee maal ta'u? Maal abbaa isaati ati garbittii wayii argate moo maal isaati ati? Osuma nikaasi godhateeyyuu halaalaa keetti hin ergine. Hanga gaafa wajjin dhaqxee bultii ijaarrattee bultii keessa wajjin galtuutti biyya namaa teessee innoo nikaana godhateera an warra isaati jettee maallaqa kee halaalaa tokkotti hin ergine. Boru waan ta'u hin beektu. Namni kun maallaqaaf si barbaadaa jira waan ta'eef gaafa maallaqa sirraa geeffatee waan godhatu godhatee deemee kan biraa fuuchuu danda'a. Atiin kun immoo maallaqa keetti namnee maatii keetiin illee walitti buutaa. Maatiin keellee isa nyaachifte siin jedhu atillee inni sirkaa nyaatee deemee karaa hundaan kasaaraatti hafte jechuudha. Kanaaf yaa dubartoota keenya nama maallaqaaf isin gaafatu guyyaa tokko yeroo wajjin hin kennina. Namni tokko maallaqaaf isin gaafannaan maallaquma maal natti erguu diddee maallaqa natti ergisiin jennaan ma'assalaama achumaan gaggeessaa ofirraa. Akkatti argataattu beekta. Jireenya mana madaamii suma nu argaaru kan. Raftee haaraan galfattu nyaattee garaan qabdu. Teessee boqonnaa hin qabdu. Waa meeqa taatee argataatti ijoolleen biyya Arabaa kun. Kanaaf dhiirti gaafa biyya taa'ee jimaa qaamee achii sammuun isaa galabbatamee jedhu halkan inni hiimoodhaan achii as hiraaraa bula. Maallanni kun akkuma taphitti argamaa seetanii akkatti argataa nuti beekan warra keessa jiru beeka. Qallii miti maallanni akka taphitti dhufaan jiru dhiiga cobsitee fidaatti ilmaan namaa. Beelaatee hirribatti dhabdee arraffamaa waan barbaadde jedhamanii argataatti. Malee maallan akka qoosaatti dhufaaru hin jiru adabadhaa hojii keessan hojjedhaa kaayyoo keessan biyyaa baataniif galmaan gaadhaa erga sila bultii dhiiftanii baatanii hammas ati siichi dalagattee itti galuudha malee waa hadha kaatee bultii kanatti galaan jirtu. Maallaqa kee walitti qabadhu waan godhattu godhadhu maatii keetti nagaan galii maatiin kee nama ati jaallatte tokko madaalanii siyaa kennanuuf. Kana waan hin taane itti galtanii sammuu keessan of hin jeeqinaa. Hojii Arabaallee eenyu taataniin Arabni geetee biirootti isin deebifti. Boori isin rakkoo biraa keessa seentu namni sun isin dantaa keessan hojii hin qabu. Akkasiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana sheer walii godhaa. Fakkaattonni akka kanaa baay'eetu jira waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum. Hunda keessanuu rabbiin. Ana kanaaf hin galle yeroo baay'ee gaafii guddaa kanatti ta'u shamarran waggaa 8 waggaa 10 fi isaa ol biyya Arabaa keessa hojjedhee jaalallee kiyya yookiittiif abbaa manaa kiyya tunarraa nyaatee nagatee isin beeku naan jedhee amma gatiin saamunaa yookiittiif qibaatii ittiin bitadhuyyuu dhabee kanan jira anumaa faayidaan qabu filannoon kiyya du'a qofadhaa amma uf ajjeesuun barbaadaa jira jettanii miidiyaa adda garaa irratti baatanii gochan sammuun keessan nagaadhaa garuu isin keessa kan jiru onneedha moo timaatimii dhaabbattan garaa keessan keessa onnee nan fakkaatu kun maalifiini onneen fayyaa qabdu ofii ishiitiif dursa yaaddi of caala naman jaalattu waan ta'eef jechuudha. Dubartiin kun akka dubbattutti abbaa manaa kiyya yookiittiif jaalallee kiyya amma narraa nyaatee nagate kana wajjiniin osoo wal hin barinii waggaa 8 biyya Arabaa keessa hojjedhe ture. Isa wajjiniin kan wal barree karaa toora intarneetaa iimoodhaan wal barree ture. Osuma isa wajjiniin waliin haasofnu gara maatii kiyyaa irratti marga ergatee wikkilinnaadhaan gaa'ela keenya ni dhaabbanne. Anis gara biyyaa deemee isa faana bultii nan dhaabbadhe. Bultii isa faana dhaabbadhee jidduu keenyatti ilmoonni uumamte ilmoo kana kan hin argadhe si opereeshiniidhaan ture. Isaaf suuqii guddaa baneeffatan ture. Kan waggaa 8 hojjedheen isaafin hojii baneeni ittiin bane ofii kiyyaa fi hojii adda garaan hojjedha ture. Dhadhaas nan fidaa gara baadiyyaarraa markaatorraa bakka adda garaati bullaas dhadhaas waan himaan argadheen hojjedha ture. Sababan dadhabee fi deebi'ee gara biyya Arabaa dhufuun murteesse. Biyya Arabaa da'ee ji'a 8tti deebi'een dhufe.
isaan akka inni hojjetuu fi maallaqa kiyya ittiin erga deddeebisee ture. Ji'a 8tti manni ani gale mana baay'ee cimaa waan ta'eef opereeshiniin kiyya na hiikkatee jetti. Yeroo opereeshiniin kiyya na hiikkatutti dadhabee tanan jira yookittiif deebi'een gara biyyaa dhufaa yookittiif immoo yoo madaamin kiyya eeshinaaf jetteerti ta'e gara biirootti deebi'ee tanan hojii jijjiirradha jedheen isa wajjiniin haasa'e. Yeroon kana isatti haasa'utti homaa isatti hin fakkaanne waan tokko iyyuu itti hin fakkaanne ciccina jalaa jedhee jetti. Yeroon irra deddeebi'ee madaamii kiyya gaafadhe ishiinis gara biirootti na deebiste mana jijjiirradhe yeroon irra deddeebiidhaan isaaf bilbilutti ani bultii biraa ijaarradhee tanan jira jireenya kiyya hin jeeqine jireenya kiyya hin jiraadha naan jedheetti. Isiniif galee guutumaan guututti kan duraanii waggaa 8 kan hojjettedha. Ammallee kan waggaa 2 dabaltee irratti ergite guutumaan guututti kan waggaa 10 irraa nyaate jechuudha. Amma yeroonni kana jedhuunitti goddanyoota kiyya guruuppii waliin qabnutti nan hime. Akkamiin gochuu danda'a jennaani gara biyyaa deemedha kan isaan naaf ka'an. Gara biyyaa yeroon deebi'ee dhufutti biyyatti yeroo deebitee dhufutti mana kiyya sanattidha kan hin deebi'ee galee. Mana kiyyatti yeroon deebi'ee galutti mana keessatti meeshaa shamarranii hiiqaa shamarraniitidha kan hin arge. Hiiqaa sana baasee walitti araaramna jedhanii namni illee walitti nu araarsee wajjiniin jiraachuu eegalee jetti. Ana kan naaf hin galle akkamitti kana hunda osoo argitu osoo hiiqaa shamarranii argitu dhiifama gootee fi wajjiniin jiraachuu dandeesse kunillee anaaf gaafedha. Wajjiniin jiraachuu itti fufne yeroon isa yeroon gaafadhutti balleessa inni balleesseef kana hundayyuu dhiifama gootee fi wajjiniin jiraachuu erga eegalteen boodatti akka qormaatatti isaaf dhiyeessee yoo dhugumna jaalateen afaan jiraachuu danda'a barbaada ta'ee hin deebitee biyya arabaa naan jedha jedhee tanani anis gara biyya arabaa deebi'ee deemuuf hin jedheeni yeroon akkan jedhuunitti waan tokkotti hin fakkaanne akkan ani deemuu barbaada ture jette. Amma akka dubbattutti amma gatiin caammaa kiyyaan bitadhu iyyuu hin qabu. Waggaa amma kanaaf hojjedhee uffata gaarii iyyuu bitadhee hin qabu. Kittiif wayyaa gaarii hin qabu. Ofii kootiif waan tokko hin godhanne waan waggaa amma kanaa hojjedhe hundayyuu isatu hojjetaa osoo wajjiniin jiraachaa jiru suuqiin ani baneef kana magaalaan ani irratti baneef irraa gara magaalaa biraatti caannatee deeme. Amma ani du'a qofan barbaada ijoollee kiyyayyuu wanta ittiin guddifadhu dhabe isa faana otoo bulteen ijaarratiin ilmoo tokkoon qaba ture. Ersa faana kan hin argadhe wajjiniin daa'ima koo wanta ittiin guddifadhu qabu waan ta'eef yoon jiraadhes isaaniif faayidaan qabu du'uu qofadha jette. Indi duraan dursa akkamitti ofii yaaduu dadhabde osoo isaaf hin godhini kan waggaa 10 hojjette keessa ofii keetiif maaliidhaaf kan waggaa 2 illee waan tokko hin godhatin. Shamarran keenya shawwadii manaa guutumaan guututti maal jetti dubartiin kuni wantan baay'ee isa jaaladheef unkulaalitii kiyya lamaan iyyuu osoo hin baasee kenneefiti omaan ittiin fakkaatu ture wantan baay'ee isa jaaladheef arabannaatish. Unkulaalitii kee lamaan baastee kennuufii miti gaafa ofii keetii wanta ittiin sochootu kittiif wanta tokkoon godhattu dhabdee fuuldura isaatti qoshostee waan ta'eef inni maallaqa kee barbaadesitti dhufe duraan dursayyuu si gatee baay'ee ofii isaatii dubartii biraa faana deema jechuudha kun bartee isaati. Inna barumsa guddaa isiniif ta'a deematee jireenyaa miidiyaa irraa dhaggeeffadha. Ani seenaa dubartii kanarraa waan baay'een baradha. Gin ittiin bashannan ishiin humnaa olidha kan beeku maaliif waggaa amma kanaa muluu hojjattee akkamitti kana hundayyuu guutumaan guututti isaaf kennite. Sanuu abbaa manaa toora intarneetatiin yookiin